Yoya harka fuuni ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaan nu bira gaan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya keessaa erga gaafa xiinxalaa siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad gama Kush Miidiyaa Neetworkiin intervii godhee raayyaa ittisa biyyaatiif waamicha godhe as waraanni hedduun raayyaa ittisa biyyaa keessaa akka badaa jiranii fi ajajoonni waraanaa ajajaa gubbaa irraa gad dhufe akka didaa jiran odeeffannoo nu bira gahantu jiru. Kan biraa immoo mootummaan Itoophiyaa godina Baalee aanaa Gurraa Dhaamolee mootummaa Somaaleetiif akka gurguraa jiru odeeffannoo qabna. Odeeffannoo kanas kan badhinaan isin bira geenu ta'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya odeeffannoo keenya kana qofaa miti. Odeeffannoo biraas qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhi. Sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka tattalisin jenna akkasuma laayikii gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya badhinaatti isin dabarsinaa isinis hamma xumuraan faana turan affeerraa keenya. Godina Baalee aanaa Gurraa Dhaamolee keessatti gandoonni hedduun hidhattoota naannoo Somaaleetiin qabamuu fi jiraattonni buqqifamaa jiraachuu jiraattonni himan. Magaalaa guddoo godina Baalee Roobee irraa kiiloomeetira 121 fagaattee kan argamtu aanaan Gurraa Dhaamolee qabannaa seeraan ala hidhattootaa fi milishoota naannoo Somaaleetiif saaxilamuu maddeen himan. Qabiyyeen lafa aanichaa bulchiisa mootummaa naannoo Somaalee waliin kan wal daangessu yoo ta'u qonnaan bultoonni Oromoo aanicha keessa jiraatan yeroo adda addaatti lolaaf saaxilamaa jiraatu. Aanaan Gurraa Dhaamolee gandoota baadiyaa 15 fi gandoota magaalaa 2 kan qabdu yoo ta'u gandoonni hedduun qubattoota mootummaa naannoo Somaaleetiin bobbaafamaniin qabamu himan. Adoolessa bara 2022 irraa jalqabee gandoonni aanichaa kanneen akka Habronna, Hankaatuu, Wabarraa, Addoolee, Teessoo Roobee, Turjii Rooqaa, Caffee Urgoo, Awwaachechee fi Koosiin qabamanii fi adeemsa keessa uummanni Somaalee irra qobatanidha jedhan jiraattonni naannichaa. Jiraattonni haleellaa waggaa 3 dura ganda Habronnaa fi Hankaatuu irra raawwatameen buqqaan aanaa Dalloommannaa fi madda olaabuu qubatan keessaa muraasa qofatu qe'ee isaaniitti deebi'e kan jedhan jiraattonni warri deebi'e sunu amma dirqamaan buqqa'aa jiru jedhan. Milishoonni naannoo Somaalee gandoota kanneen keessa bobbaafaman hawaasni waraqaa eenyummaa naannoo Somaalee akka baafatu dirqisiisaa jiraachuu himanii jiru jiraattonni. Akka jiraattonni naannichaa jedhanitti dhimma saamichaa lafaa fi qubannaa seeraan ala naannoo Somaalee raawwatamu kana irratti hawaasni gaafii yoo gaafatu bulchootiin aanaa fi godina doorsa garagaraa hawaasa irratti raawwatu cal'isiisu jedhan. Tibbana aanaa Gurraa Dhaamolee naannoo Teessoo Roobaa jedhamutti pirojektii bishaan dhugaatii birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 98 ijaaramuuf dhagaan bu'uuraa ministeera bishaanii fi inerjii Dr. Injiinar Habtaabuu Ittafaatiin kaa'ame irratti bakkicha akka waan lafa qabiyyee naannoo Somaalee ta'eeti. Naannoo Somaalee godina Liibaan aanaa Gurraa Dhaamolee jedhame miidiyaa mootummaa Faana Product Corporation irratti gabaafame jedhan jiraattonni naannoo. Kun ammoo ragaa qabiyyee lafaa Oromoo naannoo Somaalee jalatti daangessaa jiraachuu mootummaa mul'isu jechuudhaan jiraattonni komatanii jiru. Dulli Phaaphaasii kutaa lallaba Shawaa Lixaa Abuuna Gabriel irratti miidiyaalee fi gareewwan Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaan maandheeffateen taasifamaa jiru. Qabiyyee barnoota isaan dabarsaniin osoo hin taane jibbaa eenyummaa sabummaa isaan irratti kan xiyyeeffate akka ta'e kutaa lallaba Shawaa Lixaa ibsee jira. Dureen Phaaphaasii kutaa lallaba Shawaa Lixaa Abuuna Gabriel barnoonni gaafa yaadannoo fannifamuu Yesuus Kiristoos barsiisan dubbii ijoo ta'ee ture. Barnootichi miidiyaa Bataskaanichaan kan tamsa'e yoo ta'u qabiyyee tamsa'e irratti atakaroon uumamee hordofee Abuuna Gabriel qabiyyeen barsiisaa karaa dogongoraa akka hin hubatamne dubbachuun irra deebiin miidiyaaf ibsa dabalataa kennanii turan. Haa ta'u malee duulli balaaleffannaa fi jibbiinsa gareewwanii fi miidiyaalee bu'uura isaanii Bataskaanichaa ta'e isaan irratti afarfamuu itti fufee jira. Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti kutaa lallaba Shawaa Lixaa ibsa ejjennoo gaafa caamsaa 22 bara 2017 baasaniin duulli Phaaphaasii keenya irratti qabiyyee ergaa isaanii irratti gargaaramuu ture osoo hin taane jibbaa inaaffaa fi eenyummaa sabboonummaa Abuuna Gabriel irratti kan xiyyeeffatedha jedhan. Phaaphaasonni Bataskaanichaa garagaraa yeroo garagaraatti ergaawwan siyaasaa facaasan waraana labsan eenyummaa sabaa busheessanii fi jeequmsa waamicha godhan hedduu turan. Haa ta'u malee yeroo Bataskaanichaan qeeqamanii fi gaafataman hin turre. Godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labootti qabata gamoo paartii Biltsiginnaa ijaartan jedhuun barsiisota irraa mindaan citaa jiraachuu himan. Barsiisonni yaada isaanii kennaniin hanga baatii 10tti namoonni tokko walii galteedhaan 30 muruu qaba jechuudhaan doorsisuun nu mallatteessaa jiru jedhan. Yeroo qaala'insi jireenyaa akkanatti nu qoraa jiru kanatti waanuma argannu irraa nurraa muruudhaan mufannoo fi yaaddoo jireenya guddaa keessa nu galchaniiru jechuudhaan komatan.
magaalaa Dirree Dhawaatti ogeessa fayyaa hospitaala Saabiyaanii Dr. Habtaamuu Alamuu gaafii mirgaa tibbana ogeeyyiin fayyaa gaafataa jiranitti hirmaachuun kootiif hospitaala irraa kaasanii buufata fayyaa na ramadan jedhem. Biiroon fayyaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa ammoo Dr. Habtaamuu Alamuu rakkoo naamusaa cimaa waan qabuuf akka jijjiiramu taasifne jechuudhaan himan. haa ta'u malee koreen naamusaa hospitaala waliigala Saabiyaa Dr. Wandasan Sentaayee Dr. Habtaamuu rakkoo naamusaa jedhameetiin himatame nu biratti dhiyaate hin beeku jechuudhaan haakima of kennee hojjetu ta'uu isaa himanii jiru. Dhiheenya kana ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa keessaa gaafileen mindaa fi faayidaa nuuf haa deebi'u qabu jedhuun duulli miidiyaa hawaasaa taasisaa jiraachuu isaa ni yaadatama. Gaafiin isaanii kun yoo kan yeroo baatii tokko jedhee keessatti hin deebine ta'e ammoo hanga hojii dhaabuutti tarkaanfii fudhachuu akka danda'anillee kaasanii turan. Gaafiin isaanii deebi'uu miti namoota gaafii kana kaasaniif doosisni akka irra gahaa jiru haakimoonni Oromiyaa keessaa ni dubbatu. Haakimni Dr. Alamuu jedhu kun haakima rakkoo naamusaa akka hin qabnee fi itti yaadame waan sochicha keessatti hirmaachuu isaatiin qofa akka ta'e maqaa koos hin barreessinaa jechuudhaan namni tokko dubbatee jira. Dr. Habtaamuu Alamuu bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hospitaala Saabiyaa jedhamu keessatti haakima waliigalaa ta'uudhaan tajaajilaa jiru. Erga gaafa xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed Kuush miidiyaa neetwork irratti waamicha waraanaa yookaan immoo waraana makalaakaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa baraaruu qabna jechuudhaan dubbatanii waraanni miseensi raayyaa ittisa biyyaa hedduun waraana keessaa baduu fi ajajoonni hedduun ajaja didaa jiraachuun keessa beektonni dubbatanii akka keessa beektonni jedhaa jiranitti yeroo darbee ajajoonni waraanaa hedduun ajaja Biraanuu Juulaa malee muumicha ministeeraa quunnamuuf akka 4 kiiloo dhaqan keessa beektonni irra deddeebiidhaan dubbataa jiru. Maaliif akka dhaqanii fi maaltu achitti akka isaan quunname wanti hagammaa beekame hin jiru. Rakkoo amma nu deemaa jiru kanaaf wanti guddaan nurraa eegamu sagalee uummata keenyaaf ta'uu qofaadha jedhan. Sagalee ta'uudha. Akkaataan uummanni Oromiyaa sun keessa ture guyyaa guyyaa waa irraanfata namni kenna kun. Waan kaleessa ta'e ni irraanfanna. Waan har'aa qofa yaadatu jira amma miimoorii xiqqoo takka ta'e seef ta'ee jira uummanni kenna. Ammuun isaa miimoorii xiqqoo takka hin guutame. Wanni sun irratti taa'ame ammoo madaa baraabaratti inni irraanfatamne keessa jira jechuudha. Kanaaf formaanni maali ajjechaan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kun gaaga'amni amma uummanni argaa jiru kun wal qabataadha. Fakkeenyaaf ajjechaawwan torbaan dabree fi hanga torbee kanaattu ajjeefamaa jira namni. Iddoon piippiin itti nama ajjeesaan jirre hin jiru Oromiyaa tana keessa. Gaaga'ama hedduutu jira. Naannoon biraa nagaa qaba. Nagaa qaba yeroo jedhu akka Oromiyaa kanatti miidhama keessa hin jiru. Abii guyyaa takkallee nagaa bulchaa hin beeku biyya isaanii haa ta'u akka Oromiyaatti kan miidhamaa hin jiru. Kanaaf hayyoonnis beekaa waan callisanii uummanni kun fa'aa argu waan uummata kana adabuudhaaf karoorfatan wayinatti fakkaata. Wanni callisaniituma qaama waraanaa labsu kana laalaniif. Kanaaf hayyoota kanarrattis dhiibbaa goonee uummanni kunis gara tokko deebi'ee waraana gamaa gamanaa walitti jiru kana uummanni nurraa dhaabaa jedhee akka sagalee tokkoon dura dhaabbatu gaafii gaafachuudhaaf sooshaal miidiyaa irratti sochii jalqabneedha. Sochii jalqabne kanaan namuu akka paartiitti osoo hin taane akka Oromootti waan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kana akka balaaleffatu. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne kan waan guulamne jira. Odeeffannoo keenya biraatiin nama walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabiin godhe sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatooma ulfaadha.